ijoolleelattu nagaa keessanii kun yeroo hunda sa'aatii kanatti qindaa'ee fi qophaa'ee karaa foddaa televiizyinii FIB kan sinii darbu sagantaa qophii ijoolleelattuuti. Egaa immoo guyyaa torba lakkoofsisnee akkuma walitti deebi'uu keenyaatti torban darbe akkamitti akka dabarsitan sin gaafachuun koo dirqamata. Mee torban darbe akkamitti dabarsitan mee torban baay'ee bareedaa torban baay'ee gammachiisaa akka dabarsitan abdii guddaa qabna. Egaa nutis akkuma yeroo hundumaa qophiileewwan isin bohaarsu, isin bashannansiisu, isin gammachiisu jennee yaannu qindeeffannee har'a istuudiyoo keenya haaromee fi akkanatti miidhagee argamaa jiru kanatti argamne. Egaa qophiileewwan hedduu har'aaf qopheeffannee keessaa akkuma aadaatti saaqisa qophii keenyaaf eebba jalqaba irratti simbiraan keenya eebba kana daawwadhaa, eebba kana daawwannee walitti deebina. Kan nimee dhugoo kan waaqi gujii gurraachaatiin nu dhageettu nu owwaat tagadii gaditti nu hanqis taawolii gaditti nu hanqis tadallaa lamaanii achumatti nu hanqaaqe jaarsi nagaa jaartiin nagaa kan fuudhu nagaa kan heerumtu nagaa ochumti nagaa eleman gadii nagaa hoffola ijarraafa Gulch. Ya gabis. Jadi sanggos. Gamos. Sanggawandoms. Oloms. Danan taralle garmangai. Mati kanalle milking gach. Milking gach. Dia tena nagalu ed. Olch. Dia tena dia nagalu god. Awak. Agabat. Awak. Fatih wani dagai. Lebih dagai. Gada dagai. Ibayu dagai. Gada betul galch. Gada nulusis. Warana kes. Korma sagoms. Orang mana kita tebunch. Sunodo yas. Ya gabis. Jifutun. Sunagatoltut. Sunagatoltut. Ijoollee keenya eebba daawwannee walitti deebinee jirra. Ittaan sun faaruu simbiraan keenya faaruu kanatti bohaartuu itti bashannantu faaruu daawwannee ana wajjin ammas walitti deebina. Congratulations, hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya taatama. Ifati ulfata jireenya taatama. Hunda mo'atanii har'atti geessanii. Hunda mo'atanii har'atti geessanii. Eebbifamoon martuu ogeessa waadama. Eebbifamoon martuu ogeessa waadama. Abdii eegareeti biyyaaf amanama. Abdii eegareeti biyyaaf amanama. Baga gammadanii fiira fi ollaanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu baga gammadanii akkoo faakaakayyuu baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii. Gammachuun keessanii gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii. Congratulations, hundumti keessanii. Congratulations, hundumti keessanii.
eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifaji ulfata jireenya tatama Ifaji ulfata jireenya tatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuun baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii. baga gammadanii kankeen karoomina riqichi beekumsa jira dubarsiisa galanni kennu seenaatu si boonsa seenaatu si boonsa. Isin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii baala dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii 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 gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifaji ulfata jireenya tatama Ifaji ulfata jireenya tatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaa fi hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuun baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii. baga gammadanii kankeen karoomina riqichi beekumsa jira dubarsiisa galanni kennu seenaatu si boonsa seenaatu si boonsa. Isin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii baala dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii.
Ifaji ulfata jireenya tatama Ifaji ulfata jireenya tatama Hunda mo'atanii har'atti geessanii Hunda mo'atanii har'atti geessanii Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Eebbifamoo martuu ogeessa waadamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Abdii eegareeti biyyaaf amanamaa Baga gammadanii Fiira fi ollaanii Baga gammadanii Lammi keessa oolaa Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Beektotaa fi hayyuu Baga gammadanii Akkoo fakkaakayyuun Baga gammadanii Eebbifamoo martuu Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Kankeen karoomina riqichi beekumsa jira dubarsiisa galanni kennu seenaatu si boonsa seenaatu si boonsa. Isin eebbifamoon beelaaf deebuu obsuun hawwii baala dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii 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 Ijoollee keenyaaf faaruu simbiraan keenya daawwannee walitti deebinee jirra. Faaruu kanatti akka bohaartan akka bashannantan abdii guddaa qabna. Egaa immoo ijoollee akkuma beektan lattuushoo godinaaleewwan Oromiyaa adda addaa manneen barnoota adda addaa keessatti argamuudhaan ijoolleewwan dandeettii adda addaa qaban irra darbees immoo sagantaawwan isin bohaarsuu isin bashannansiisuu jedhee yaadu qindeessee qopheessee simbiraan gahaa tureera. Egaa har'as immoo istuudiyoo kana fakkeessee miidhagsee bareechee qophiileewwan isin barsiisuu jedhee yaadu dabalatee isin biraan ga'uusaa itti fufaa. Isin gamanumaan qaamoleen nu wajjin hojjechuu barbaadan karri keenya saaqamaadha jecha gara qophiilee keenyaatti taasifnu. Ittaansuudhaan walaloowwan wal duraa duubaan isin biraan keenya walaloo kanatti itti bohaartu itti bashannantu walaloo isin biraan keenya wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Maqaan kiyya Ifnaan Kadir jedhama. Kanatti baradhu Paradise Valley Academy damee duwwaa afur. Kan amma isinii qopheessu walaloodha. Mata dureen walaloo kiyyaa hayyuu. Beekaa caalee kan beeku waa hallee tumaa seera kalee tumee sirna laalee sirna gadaa guddaa kan qabu waa hundaa seera ittiin bulmaataa uffisaaf tumaataa doofummaa barsiifataa wallaalaa golfataa hayyuuf beekaa qarree hayyuun saba horee hayyuun ree sabaa gowwoolee sassaabaa miliqaa fi cabaa hundaarraa qabaa seera barreeffamaa kan addunyaa raasu inni hundaa olii jedhanii odeessu seera barreeffamaa keeyyata kaastanii ittiin ol arrabsu keeyyata kaastanii ittiin ol arrabsu ragaadhaan jedhanii kijiba murteessu ragaadhaan jedhanii kijiba murteessu kan warri dureessaa hiyyeessa arsiisu kan warri dureessaa hiyyeessa arsiisu qarshiidhaan bitanii ragaalee balleessu qarshiidhaan bitanii ragaalee balleessu hayyuun seera uumaa rabbii ilaallataa kijiba hin murteessu safuu itti sodaata yoo har'as hin gahin bor isa eeggata
hundaa kan eebbisu qabeenyaan fo'atee hayyuun naman faarsu qabeenyaan fo'atee wanta uumaan kenneef dhalootaaf dabarsaa wanta uumaan kenneef dhalootaaf dabarsaa waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Hundumti keessanii bakka kanarratti warri wal keessanii daawwattoonni keenya kan nu daawwattanii keessummoonni keenyas bagnagaan dhuftanii ergaa xiqqoon qaba ergaa gabaabduu ishee maaloo na caqasaa yeroo xiqqoo ishee Oromoon dur yommuu wal argatu wal hammachuu wal dhungata seenaa faadaa isaa liqimsee wal dubbisa horii buli jedhee eebbisee wal guddisa abaareen moortuuf goomattuu buqqisa malee akkifatee waliin tufu wal dhungates waliin quufu Hai jedha dhaloonni amma quba lama ol qabee amma ta'e wal dhungachuu qaana'ee maqaa cabee yeroon qabu jechuun mallattoo wal dubbisa yeroo wal bira ga'us gateettii wal kuffisa ani garuutti maddan jira aadaa abbootii koo qaataa naannee isin dubbisuuf yerootu na hanqata bakkuma jirtanitti ashama akkam jirtu. Warri marqaa garbuun gabbatan kan hin qabne qaqallaa warri baalee roobee warri arsii asallaa warri tuttuu malee hin dhugne aannan qalloo warri nagallee gujii warri yaa'a balloo warri shawaa fiichee warri dambi dolloo warri onnee keessan irraa bakka hin qabne jibbii warri goota irraatiin tuultan jilbii warra hararii fi warra gimbii utuma dibamtanii daangaa keessan ballisee warri eebbaaf jaalalaan waaqti isin eebbisee warra wayyuuf kamisee warri kuduraaf muduraan waaqii tokko hin qabne warra hararii fi warri shaashamannee biyya bunaaf dammaan warra kuduraaf muduraa biyya harargeef jimmaa warri jimmaa abbaatiif warri dirree dawaa warra qomoo alii birraa buna galaan addunyaatti kan beekamtan martuu warra jimmaa abbaa jifaar warra yorubbaa mormattuu kallattii arfaniin lammiin koo martuu nagaan sin gaafadhaa ashama akkam jirtu. Mata dureen ergaa koo hawwii seenaan dhaama jedheen seenaan dur kaayyatee nama isaa galmeessuuf fedhee kan barate kan kolleejjii fixee ilma isaa argate naaf barreessi jedhee ergee yaamsifate dhimma isa barbaadeefis yaada isaa himate kun immoo waan gaarii waan takka hin argamin maaf hagana turtee utuu kan danda'amin rakkoo namaan barree kunoo kan argita yoo hin galmeeffatiin bariin irraanfatta jedhee jaarsa jeephee hamma ga'u himuuf dafiidhaami akkan dafee deemuuf yeroo baay'ee qabu deemuufan jarjara hiriyyaas na eegaa bashannanas jira jecha gadi taa'ee kursii bu'eefirra jaarsi laayyoo miti akka gubbaa yaadee kan qalbii caqasu malee kan barbaade waan jarjarsuu kanaa jaarsi liqinfatu yoon haala kee ilaalu amma siif hin taatu nagaan dhaqii galii yoo deebitu kottu qalbiinaan sitti himaa qalbiinaaf katabda sirumaa borgona yoo dhuftu dadhabda jedhee guyyaa kenneef jarjarsuu isaa baree barumsa isaa beekaa waan barsiiseef suuree isa turraa nyaate wanta jaarsi gore yoo tokkoffaas bahu yoo lammaffaas bahu galeetti himaa ture jaarsa afaaran ta'u jaarsitti illee yaanii maqaa isaa dhaaddata yoo waraqaa ragaa murree baata gaafachi deebi'uu borumtaa ganamaa olmaa isaa kaleessaa tokko himaa fuulduratti baasee korjootti gajjigsee suura isaa gadi yaasee jaarsatti agarsiise itti bitaachoofnaan kam akka ilaalu achina irraa butee kun sakkaanaan galu kan boonfannifamee aara dhugu kanaa suurumti hangi kun maal sumaaf godhinna suura ka'uu malee keenyanitti hirkattee seenaan keenya kamii jettee yoom gaafatte akka gurbaasanii seenaa warra adii lakkaa'ee lallabe 43 kan saattas deebinan akaakayyuu darbee waan jedhu wallaalee waan dubbatu dhabee akkas akkan taane anaan kumachiifta otoo lubbuun jiru maaliif gadi ciifta narraa waraabbadhu yoo hin taane dhifta sitti hodhaus booda baaftee dhangalaafta garuu haala sarraan yoo dhabdu bakkamiif yoo kaa'an bakkamii eegalu bakka akeekkatu bakkamii ilaalu elaa yaa mucaa koo garuu takka kaatisaaf galmisaa didee wal mammaaka
beekumsallee qabdaa anis kanan haalu garuu kan si hafeen isa bartee caalu hagam deemuuf kaatee hagam tarkaanfattaa bakka mittee galtee bakkam ga'uuf deemta hedduu baratteessa kolleejjiillee kuttee gaaffii mana keenyaa naqamee qabuftee barumsa kee gurbaa jiruutiin madaali hojii duwwaan miti qubee duwwaan miti hojiitiinis caali wallaalummaatiyyaan hagam na tuffattee kuttee na akaaka kaayyoo isaatti jettee isumaan beekullee meerree yoomunaaf geesse angaraa muradhu ammoo sin gorfadhaa borrirran deebi'iin dogoggoraadhaa seenaa kun dagatiin ammoo sin karadhaa kan jaarsi jedhe kun firii gorsaa caalaa hin dagatiin lammii hin dagatiin ilaa beekumsi qabeenyi humnaati akaakayyuun barii dilbii beekumsaati beekumsi qabeenyi humnaati akaakayyuun barii dilbii beekumsaati waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Hundaa'ol Mangistuu jedhama kanan dhufe kutaa afuraffaa irraa amma kanan isinii dhiyeessu walaloo mata-dureen walaloo kootii barnoota jedhanii hayyoonni nutti himuu baradhaa jedhanii barnootni gaariidha utuu baratanii waan hundaa ajajuu kanneen baratanii kanaaf egaa har'a kottaa barannu barumsa barachuuf ammuma akaanu barumsi bu'aansaa baay'ee danuu barumsa barachuuf tokkummaan akaanu barumsa kan barate addunyaallee hubate sammuusaa bal'ifate kunoo waan hundaa hubate uggumiyaa barumsaa asituu doofummaa ibsa kan ifa barbaadaniif furmaati barumsa ati yaa barumsaa yoo turte hin dullomtu yoo kuftees hin cabdu tuffattee naman dhiiftu naaf jiraadhatumtu qaroominni hunduu karaa bakee dhufa halkan ta'u guyyaa ani maalifan si nufa jabaadhee adeemeen si duukaa gulufa qixxee miti matii qabeenya koo dhuunfaa dhaloonni barate qilleensarra ba'e hawaa keessa taanaan xiyyaaraan ol ba'e utuma asirruu numa biraa ka'e waanuma barateef numa barrise akka allaattii ta'e kanaaf yaa ijoollee kottaa barannu barumsa barannee doofummaa baanu mul'ata saboorii farraa qophoofnu jireenya gaariidhaaf daandii haa tolfannu yoo har'a baranne waan hundumaa taana feenu paayilatii qilleensarra kaana yookiis injiinaraa ijaarsaan beekamna maalis kana qofa waanuma baranne harkatti galfanna agartee doktara abbaa fayyaa namaaf qofa miti kaanis horii manaa yaalanii fayyisu dhibee kana hundaa kanaaf haa barannu akka warra kanaa warroota baratanii agartee barsiisaa hunduma keenyaafuu isa abbaan beekumsaa wallaalummaa baasee dukkana kee ibsa isumarraa laali faayidaa barumsaa ija keenya banee doofummaa mancaasee addunyaa bal'ooyyuu fakkiidhaan mul'isee teeknooloojii jedhee maqaatti moggaasee kunoo barumsatuu kaartaadhaan nuuf ibse waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Walaloo laleessaanis nan qubeessaa qalbiin na caqasaa mata-dureen walaloo kiyyaa paradaayiz jechuun maal jechuudha laata? Paradaayiz jechuun maal jechuudha laata? Hiika isa dhugaa natti isiniif laata? Sulula jannataa miidhagaa hawwataa naannoo magariisaa hunda magarsita wallaalaa barsiisuun beekumsa kennita kanaaf namni hunduu qalbiin si jaallata sulula jannataa dhoksaa isaa guddaa doofummaa mulqitee ogummaan gonfite doktara injineeraa ofumaa oomishte biyya keenya kanaaf ni qabdaa mul'ata addaa dhaabbata beekamaa haalaan filatamaa sabaaf sablammiinis as keessatti argama paradaayiz vaalii maddisaa adaamaa oromiyaa keessaa iddoo hundatti argama dameen shaashe keenyaa kan hundaanuu adduma gamoo babbareedoo biyya keenyatti ijaarte meeshaa barbaachisoo teeknooloojiin deeggarte lammii kee deeggaruuf yoomiin raftee bulte kanaaf diinonni kee hedduu si gubate doofummaa balleessuuf hundeen karoorfate lammii isaa jijjiiruuf haalaan mijeeffate leenjii teeknooloojii hunda qopheeffate kottaa jechaa jira daandiirra dhaabbate yaa ummata keenya waamicha caqasa barattoota keessan gara isaa yaasa
lammii keessan karaa biyyattii dagaagsa yoo kana raawwattan argama bu'aasa yoo kana raawwattan argama bu'aasa namni isaalleen jee akka hojii hin dhabne hojii dhabdummaallee bifa kanaan maqsee hiyyummaa buruqsuun qabaataa hojjettoota isaa qabaataa taasise walaloo kiyyallee asirraa raawwadha dogongora qabuuf dhiifama gaafadha mooraal silaaxaa baay'isee mufadha hanga bakkee deemu hamilee naaf laadha hanga bakkee deemu. Shibbiluukidha. Mata dureen shibbiluukii koo bakka gammaddan. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota anaa jennee maatiin barattoota waamicha keenya kabajanii ollaa wal waamtanii sa'a waamneetti argamtanii nuyi gammannee irraa gammaddanii maarree haamileen hin jirmoo dallantanii. Ishoo anaa dhufu kana maatii yaadu gadaa kufu gammannee irra gammadaa. Nuis eegni waadaa akkam babbareedduu uffattanii aadaa akkam nagaa jirtu maatiiwwan barataa kan kana nu geessan ni qabdu galata ulfina keessanii ni bakka kana teenye gargaarsa keessanii kunoo yoo nageenye bakka guddaas keenya gorsee yoo dhageenye firii baatii 10 funaannannee Kota reebisaa faara subamanii hanqina keenya fooyyeffannee cimina keenya jabeeffannee bara dhufuuf qophaa'uuf kaayyeffannee coqorsa jidhaa qabannee boqoo gaad qabannee dhiifama gaafatuuf jilbeeffannee haafuun jedhaa isin kadhannee isinis gammadaa barataa barsiisaa maatii ofii arguun nama gammachiisa. Kabajaa ayyaana gaarii yaa Rabbi maatii keenya nuuf gargaarii gadaan qofaaf gabbina akkaataa ifamna of kalaa nagaan galaa waliif galaa niif mala of kalaa nagaan galaa waliif galaa niif mala waan na dhaggeeffataniif guddaa galatu. Ijoollee keenya walaloo simbiraan keenya maal fakkaata ture akkatti bohaartan akkatti bashannantan abdii guddaa qabna. Egaa immoo ittaansuudhaan kaanee sosocho'uudhaaf jenna ittaansuudhaan shubbisa simbiraan keenya shubbisa kanatti itti bohaartutti bashannantu shubbisa kana wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Jalqabaaf dhumasa tilmaamuni in ulfaata waan hundoo makeessa daggala dabala ilmi namaa daggala baturee buleeti dabala Fa'ba dhabinsa kodara biti daiman kana gargaaruun odala miti dinama daggala reebule dabala dinama daggala reebule dabala dinama daggala reebule dabala dinama daggala reebule
har'aa warra abdiin eegere jiruu gadadootiin kophaa isaanii falmu haadhaaf abbaa dhabuunsaa qooda rabbiiti daa'imman kana gargaaru qooda lammiiti irra ilma namaa jalqabaaf dhumasaa tilmaamuni in ulfaata waan hunduu makeessa ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa daggala turee Una ungee keessatti bakkeetti coodhamne beelaawwan gadaana ganna bokkaa keessatti qaama keenya kichuu qurraan waxadhamna masliifataani otoon jaalati kunoonuma jirra kunoonuma jirra jiruu gadadooti irra ilman Ijoollee keenya shubbisni isin biraan keenya akka murtii argitanii akkatti waarta shakkii tokko hin qabnu. Itti aansuudhaan immoo ijoolleen barattoonni mana barumsaa Paaraadaayis magaalaa Shanshamanneetti argamu keeroogiraafii goota keenya qaalii Haacaaluu Hundeessaadhaaf qopheessan qabna nuun jedhanii turani. Egaa nuti achirratti argamne keeroogiraafii isaanii daawwannee jirra. Amma isin biraan keenya keeroogiraafii isaanii kun baay'ee kan namatti toludha. Egaa keeroogiraafii sana wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ana wajjin ammas walitti deemna. ilma namaa jalqabaaf dhumasaa tilmaamuni in ulfaata waan hunduu makeessa ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa daggala turee buleeti dabala ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa maalu daggala turee buleeti dabala ilmi namaa daggala turee buleeti dabala ilmi namaa maalu daggala turee buleeti dabala silaan akkuma keenyaatti dhala namaati isaanis har'aaf carraan gante haadhaaf abbaa dhabaniis haadhaaf abbaa dhabuun isaanii qooda rabbiiti daa'imman kana gargaaruun qooda lammiiti ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa daggala turee buleeti dabala ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa maalu daggala turee buleeti dabala ilmi namaa daggala turee buleeti dabala ilmi namaa maalu daggala turee buleeti dabala daa'imman har'aa warra abdiin eegere jiruu gadadootiin kophaa isaanii falmu haadhaaf abbaa dhabuun isaanii qooda rabbiiti daa'imman kana gargaaru qooda lammiiti irra ilma namaa jalqabaaf dhumasaa tilmaamuni in ulfaata waan hunduu makeessa ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa daggala turee buleeti
dabala ilmi namaa daggala turee bulee dabala ilmi namaa maal daggala turee bulee dabala ilmi namaa daggala turee bulee dabala ilmi namaa maal daggala turee bulee dabala. Ona ongee keessatti bakkeetti coologne beelaa wal gajaana ganna bokkaa keessatti qaama keenya kichuu qorraan waxalamna masliifataani otoon jaalatin kunoonuma jirra jiruu gadadooti irra ilman. Ijoollee keeroogiraafii simbiraan keenyarraa deebinee wal arginee jirra. Egaa keeroogiraafii isaanii baay'ee xiqqoo ishee garaa nama nyaata haala gaariitiin qopheessanii jiru. Gamanumaan galatoomaa isiniin jecha nuti kallattumaan gara qophiilee keenyatti aanutti haa jennu. Egaa immoo ittaansuudhaan kaanee sosocho'uudhaaf jenna. Ittaansuudhaan shubbisa simbiraan keenya. Shubbisa kanatti itti bohaartutti bashannantu. Shubbisa kana wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Rabbi wallalu dugange sade bise misati dugange namade bise mirgati dugange kanya de bise adati dugange Iltedinna. Ijarrafa. Hafan wambisa. Iltedinna. Oba. Iltedinna. Ijarrafa. Hafan wambisa. Ate sikente la kapi oho darara kapi tamani pate ganya wagara dapte jete ate ate sikente la kapi oho darara kapi tamani pate ganya wagara dapte jete ate Dora da wado, no one wada de bite ada
keenya inni taanu amma yeroo keessummaarra geenye jirra. Egaa keessummaa keenya har'aa ani baay'een ishee ajabsiifadhe daa'ima baay'ee xiqqoodha garuu umurii isheetiin ol yaaddi ture aadaa keenya baay'ee sirriitti beekti ture eenyummaa isheetti baay'ee beekti ture ani baay'een dinqisiifadhe homaa isiniin hin jedhu kallattumaan gara qophicha irratti sin dabarsa garuu qophii keenyatti darbuu keenyaan dura gamanumaan maatiin daa'imni keessan qophii kanarratti akka dhiyaatan barbaadan gamanumaan nu qunnamuu dandeessu jennee ergaa keenya siniif dabarsina kallattumaan gara qophii sana. Ijoollee keenya egaa torbanii sagantaawwan qindeeffannee sin biraan geenyu keessaa tokko kan ta'e amma dabalan kan yeroo keessummaa keenyaati. Akkuma baratame immoo keessummaa tokko as istuudiyootti affeerrannee jirra. Keessummaan keenya eenyu jedhamti? Eessatti baratti? Maaliif asitti argamte kan jedhu saganticharraa daawwanna. Amma kallattumaan gara keessummaa keenyatti sin dabarsa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Akkatti bareeddu. Baay'ee bareeddee jirta. Ayyee egaa maqaan kee eenyu jedhama? Eessatti baratta? Kutaa meeqatti ceetee jirta? Egaa manni barumsaa cufameera miti. Amma kutaa meeqatti ceetee jirta kan jedhu daawwattoota lattuu ijoollee lattuu mana isaanii ta'anii daawwachaa jiraniif nuuf ibsita. Maqaan koo Weedduu Ayyaanaa Waltajjii Dabaloo Nakkar Badhaasaa Duulaa Waaqoo Bunaa Eekoo. Waggaan koo 4 keejituutti darbee magaalaa Finfinneen jiraadha. Anqarree Oromooti. Egaa har'a sababa asitti argamuu keenya keessaa inni bu'uura ijoolleedhaaf dandeettii addaa akka qabdu odeeffadheen jira. Egaa nutis immoo ijoolleen lattuu kana arguu qabu jennee asitti si affeerree jirra. Mee dandeettiiwwan qabdu keessaa faaruu akka qabdu dhageen jira. Taphaawwan adda addaa akka qabdu dhageen jira. Anis kana dhaggeeffachuu waan barbaadnuuf ijoolleen mana isaanii ta'anii daawwachaa jiranis kana ilaaluu barbaadu. Mee faaruu qabdu keessaa tokko nu jetta. Obboleessa koo obboleessa koo rafteemoo bilbilli bilbilame ka'iikaa tolinen ka'a kunoo keeraa barumsi nu darba eekaa. Faaruu baay'ee bareedaa ture. Ana baay'ee natti toleera. Gamanumaanis otoo sin dinqisiifatiin hin darbu. Mee taphaawwan immoo har'aaf nu qindeeffatte keessaa tapha tokko mee wajjin taphanna. Jimaa jimmitee kan burtukaanii nyaatu, kan ukkaamsaa nyaatu, kan cororsaa nyaatu, kan marqaa nyaatu. Amma bargama geesse indaanqoon koo amma bargama geessee dhuftu namni tokko dubbatu. Kukulutu. Nabarite. Egaa ijoollee Weedduun kana qofaan qabu waan baay'een qabaa jettee jirti. Ji'oota waggaas akkasumas guyyoota torbanii akka beektu natti himamee jira. Mee guyyoota torbanirraa kaastee mee ji'oota waggaas nuuf himtaa jechuudha. Guyyoota torbanii Dafinoo, Facaasaa, Roobii, Kamisaa, Jimaataa, Sanbataa, Jilbataa. Ji'oota waggaa Amajjii, Gurraandhalaa, Bitootessaa, Eebila Caamsaa, Waxabajjii, Adoolessaa, Hagayyaa, Fulbaanaa, Onkoloolessaa, Sadaansaa, Muddee. Ijoollee keenya ammas mana keessan teessanii kan daawwachaa jirtan sagantaa qophii ijoollee keenya irrattu akkasumas immoo sagantaawwan isin biraan geenyu keessaa immoo sagantaa keessummaa irratti argamnee jirra. Egaa barattu qaxalee tokko asitti isin affeerree jirra. Wantoota daddabalataa oduu duriis qabaa nu jechaa jirti. Mee oduu durii ishii maal akka ta'e ishumarraa kan dhaggeeffannu ta'a. Mee oduu durii kennuuf himi. Oduu durii raachaaf arbaa ture. Raachi guddaadhamni raachi arbi guddaadhamni
Raachimmoo xinnoodhamni arbii lafarra jiraata. Raachimmoo bishaanirra jiraatti. Raachimmoo arbaanni maal jettee beektaa? Akka keetti guddaa ta'uun barbaada jetteenitu. Arbimmoo raachaan maal jedhee beektaa? Lakkii dhiisii kan ofuma kee ta'i malee kan nama guddaan ta'in. Jiddee of ofuuftee qilleensa ofitti guuttee of ofuuftee dhumarratti duute. Kanarraa maal barannaa? Akka namaatti ta'uun yaaluun sirrii miti. Of ta'uun sirriidha. Egaa ergaa guddaa oduu durii keenya irraa durii ati nu dhiyeessiteerra ergaa guddaa argannee jirra. Ijoollee isinis oduu durii baay'ee bareedaa nu dhiyeessite oduu durii kanarraa ergaa guddaa akka argatan akkasumas barumsa guddaa akka irraa argatan abdii guddaa qabna. Ijoolleen baay'ee mana ta'anii si daawwachaa jiru. Mee tapha tokko dhiyeessinaaf mee ijoolleedhaaf? Tokko maali tokkichuma lama maali lama mucha re'ee sadii maali sadii sussummanii afur maali afur mucha sa'a shan maali shan quba harkaa ja'a maali ja'a jabbii qaraxaa torba maali torba naannoo sanbataa saddeet maali saddeet dhala leencaa sagal maali sagal ja'i boronaa kudhan maali kudhan boolla saddeeqaa. Ijoollee keenya sagantaan keessummaa har'aaf isiniif qindeeffannee qopheeffanne hamma ammaatti kan daawwattan fakkaataa ture. Egaa keessummaan keenyas nu kabajee as istuudiyoo keenyatti waan nu argamteef gareen lattuu waa qopheesseefii jira. Maa'inni wanti kunniin kana fakkaata. Kun kitaabadha. Durdurii afaan Oromooti. Kun gareen lattuu kan qopheessudha. Egaa nutis immoo keessummaan keenyasitti waan nu argamteef dandeettii ishee waan nu qooddeef nu wajjin teessee tapha adda addaa waan nu wajjin taphatteef kana badhaasuudhaaf jenna. Tole iddoo kunoo kana si badhaasne jirra. Atis guddaa galatoome. Atillee guddaa galatoome asitti waan nu argamteef cimii siin jennaa yaada kee immoo Waaqayyo akka bakkaan sii ga'u siif hawwina. Guddaa galatoome irra deebi'uudhaan. Egaa isinis egaa ijoollee akkuma yeroo hunda jennu ijoolleewwan dandeettii addaa qabdan dandeettii keessan amma danda'amiin akka gabbifattan dhaamsa keenya dabarsinaa. Akkasumas immoo ijoolleen asitti argamuudhaan dandeettii keessan ijoolleedhaaf qooduu barbaadanis karri keenya saaqamaadha jenna. Dabalatees immoo egaa amma gannatti deemaa akkuma jirru keenyatti kitaabolee adda addaa dubbisuun dirqama ta'a yookiin immoo kitaabolee adda addaa akka dubbistan gorfamaadha. Kanaafuu lattuunis kana sababeeffatee kitaaboleewwan adda addaa gulantaawwan adda addaatiin isinii qopheessee jira. Isa bitattanii dubbisaa ganna kana akka dabarsitan gamanumaan dhaamsa keenya dabarsinaa. Qophiin keenya keessummaarraa kana fakkaata. Ijoollee keenya qophiin keenya keessummaa nuti isin biraan keenya akkamitti argitan akkuma isinii jedhamti. Irra caalayyuu akka ta'e abdii guddaan qaba. Ani baay'een itti bohaaree baay'een waan guddaarraa baradhe isinis waan guddaarraa akka barattan akkasumas immoo akka itti bohaartan shakkii tokko hin qabnu. Egaa immoo amma yeroon keenya dhumee sagantaan qophii ijoollee keenya har'aaf torban kanaaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Ammoo torban dhufu qabiyyee wal fakkaatuun sagantaa haaraadhaan deebinee wal argina. Garuu hamma ammatti beeksisuun qophii kana beeksisuun kan si waliin ture ani yeroon dhaabaan ture. Kaameeraa fi editingiin keenya dabalaa ta'uudhasaa akkasumas immoo qophii kana kan isinii qopheesse yoomiyyuu mul'ataadha. Torban kun torban bareedaa torban gaarii akka isiniif ta'u hawwine torban amma deebinee wal arginutti nagaatti.